Haaromeen sadarkaa kanatti magaalonni Oromiyaa iddoo qonnaan bulaan Oromootti siqiqu oduu hin taane iddoo qonnaan bulaan Oromootti hirkachuu danda'u. Amma magaalaan narra bahee amma jireenya dhabaa jedhee kan itti yaadda oduu hin taane iddoo qonnaan bulaan keenya aaratti galfatu baga magaalaan naa dhufe akka jedhu waggaa salganarraa yeroo daangaan Finfinnee fi godina addaa yeroo sana innaa hojjechuudhaaf yeroo yaalamu jijjiiramaan dura qe'ee tokko keessatti namni 4-5 of ajjeese jira. Qe'ee qonnaan bulaatti abdii kutannaadha. Sana keessaa magaalonni Oromiyaa bahanii manni ammayyaan as magaalaa Adaamaatti argitan qonnaan bulaa keenyaaf magaala ijaaru arguun kanaa ol illee wanta addaan jiru. Sana keessaa bahee qonnaan bulaan Oromoo akka qusatu akka hojjetee qusatu kan qusatee mana sana fakkaatu Adaa keessatti Luumee keessatti akka ijaarratu kana arguun hooggansa kana akkana gochuu danda'u gandarratti sadarkaadhaan qabaachuun uummata Oromootiif carroomudha. Ani akka nama dhuunfaa tokkotti kana arguu kiyyaaf personally I'm fulfilled. Ani abdiin akkanaa Oromootti waggaa gabaabaa ammanaa keessatti in uumama jedhee yaadeen beeku. Personally jechaadha. Manittii argitan sanaa olidha. Wanti mana sana duuba jiru. Hojiitu jira, dadhabbiitu jira, qusannaatu jira. Jireenya ofii fooyyessuutu jira. Ijoollee isaatti abdii haaraa saaqutu jira. Dhimmoota sila jenne, poteenshaalota sila jenne sana jireenyatti jijjiirutu jira. Hooggansi kun magaalaa bakka irraa baqatamu duun taane bakka itti baqatamu hooggansi kun gochuudhaan ol boqonnaan milkaa'inaa boqonnaan haaraan hin jiru jechaadha. So hooggansa dinagdee jechuun isa Adaatti dhaqxanii argitan sana waan biraa jechuun miti. Waggaa 2-3 mana isaa ijaarseen fixa kan jedhu sun achitti qocarraa hojiitu uumamaa jira, achitti industiriitu uumamaa jira, achitti tiraaktaratu qe'ee keessatti dhaabbachuudhaaf deemaa jira, piikaappiitu dhaabbachuudhaaf deemaa jira, waa hunda ta'uudhaaf deemaa jira. Kana gochuu danda'u jechuudha. Kana Oromoodhaaf hoo goonee fi waa hundi dhumata. Waan amma akkanatti argine kana immoo gochuu dandeenya. Waan addaa miti ijoolleen kun kan argatan itti amananii hojjetan. So ganda san keessatti waggaa 2 keessatti namni hundumtu sadarkaa san akka ga'u godhanii jennaan. Magaalonni Oromiyaa akka amma jalqabanitti itti deemanii jennaan. Uummanni Oromoon paartii badhaadhinaa filachuu isaa sirrii ta'a jechuudha. Paartii kanaaf aarsaa kaffaluu isaa, sirna kanaaf ijoollee isaa gabbaruun isaa sirrii ta'a jechuudha. Kabaja garee wayitiif, kabaja nama dhuunfaa wayitiif, kabaja qaama wayitiif oduu hin taane kabaja Oromootiif ta'uu isaa gaafas mul'ata jechuudha. Kana immoo hooggansi keenya akka gochuu danda'u agarsiisee jira. Please waan xiqqoo keessaa baanu hagoonu kana. Haaromeen labsiidhaan hin hojjetamu. Ikoonomiksiitu hojjeta, dinagdeetu hojjeta jechaadha. Namni dadhabee hojjetee qusateetu hojjeta jechuudha.